Reeffi Qaasim Umar baajaajiidhaan mana maatiitti galfamee jedhu. Bahabaalee magaalaa Gindiir keessatti namni kaabinee lafa siif kennina jettee 30,000 irraa fudhattee yeroo gabaabduu booda gibira mootummaatu sirra jira jechuudhaan poolisiidhaan qabamee waajjira poolisaa erga ga'ee booda waajjira bulchiinsaa erga dhufee booda otoo qorachaa jirruu gaggabee barcumaa irraa kufee du'ee jechuudhaan reeffasaa saffisaan baajaajii fe'anii gara maatiitti erga galchanii booda ammuma awwaalamuu qabaa jedhanii yeroo sana awwaalchisanii jedhu akka qorannoonnis hin taasifamneef akka eenyutu ajjeeseen akka hin qoratamneef. Kan hedduu nama gaddisiisu godina Baalee Bahaa keessa maaltu jiraallee beekuu baadhu dhiheenuma kana torbaan kana keessa qofa reeffa nama meeqaatu lafaa fuudhama reeffa nama meeqaatu lafa darbama nama meeqatu miidhama nama meeqatu lafa fiitirraa buqqa'aa jira ijoollee meeqatu biyyarraa baqachaa jira meeqatu godaanaa jira. Yoon hun jedhani godinaalee biraa keessa sababa waraana bilisummaa Oromoo jiruu fi sababa yaaddoon nageenyaa jiruu fi sababa adda addaatiif waan adda addaatiif namni keenya du'a gaafa hun jedhan kan Baalee Bahaa kun kan adda isa godhu dammoo Oromoonni Baalee Bahaa keessatti du'anii kallattiidhaanii dhimma lafaatiin wal qabata irra hedduun jechuudha. Isa kaan lafa tana abbaa qabeenyaatiif kennine jechuudha yoo inni gurratti iyye maal abbaa keetii iyyita jedhanii biim godhanii lafa buusu. Isa kaan qorannoo si barbaannaa isa kaan maalii jedhanii dhala namaa balleessaa jiru. Baalee Bahaa keessa maaltu jira? Oromiyaa keessa rakkoon hamaan bakki jiru Baalee Bahaati. Irra deddeebiidhaan rakkina Baalee Bahaa keessatti ta'aa jiru irra deddeebinee yoo dubbachaa oolle fixuu hin dandeenyu. Silaayyoo homaa jechuu hin dandeettu. Nus hin dhaggeeffattan, hawaasa keessanis hin dhaggeeffattan. Kan isin gaggeeffattanii hujima keessanii aangoo teessan qofa dheereffachuu fi uummata calgodhuu fi abbaa barbaadan qabeenya isaa saamtanii ittiin jiraachuudhaaf kaayyoon keessa waan ta'eef namni nu dhaggeeffatulleen hin jiru. Garuu yoo isinii danda'ame reeffi Qaasim Umar otoo awwaalchaa baafamee qoratamee gaariidha jedhee yaadaan akkasit haqqiin isaa awwaalamee innis awwaalamee hafuun garmalee garaa nama nyaata nama du'u caalaa kan bar harka namaatiin ajjeefamee haqqiin isaallee otoo hin qoratamne hafu kana caalaa maaltu nama gaddisiisa jettanii yaadu.